Finfinneerraa gamoon qabnu eedina lafee guraaraa lataa jalaa qabna yoomiyyuu numan jedha kan jalaa qabna warra 19 guyyaa tokkotti harki jaraarraa murame lafee jaraa jalaa qabna warra jiraan isaanii awwaalame lafee jalaa qabna gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha kun himuu yakkaayi rakkoo maalii qaba kana himochuu maal qaba tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessa hin jirre boris hin jiru namni kaleessa hin qabne har'a hin jiru bar namni har'a hin jirre immoo boreessa dhaqaa jira ish naannoo Finfinnee kana ani tuula manaa barbaada rakkoo maalii qaba tuula manna jalaa badeeka na jalaa faca'anii ana na dhiba ana bakka citeen na jalaa dhiiga ana na dhukkubsa abbaa kooti inni kaleessa eessa dhaqanii tuula manaa barbaadaa wannan jedheef waa rakkoo biraatiif miti bar nama rakkisuuf miti waasaatii fi isatu walirraa godaane anatu isarraa godaane ilmoon gaafan hin jirre ilmoon kootiif ilmoo isaa wal wallaala diina wal seeti arra yoon itti hime malee eenyuun itti naa himaa kana malee an hawaasa biraa miidhuurraayis sagantaa tokkollee hin qabu nam tokko sababa raayyaa abbaa macaa akka inni miidhamu hin barbaaduwan eenyullee inni kaleessa natti dhukaasaa ture suni hadha sittan dhukaasan jennee man jennaan kaleessa natti dhukaasaa turte naa beeki hin jedhe malee maa yooni na oon naa beeki jedhe keenya moo maaliif dhukkubsata anoo mootummaa tuqaan jiru qaama siyaasaa tuqaan jiru waa tokko tuqaan jiru garuu akka hawaasaatti akka sooshaalitti akka ummata hawaasa isaatii dhiigu tokkotti na dhiiba nuuf haarayaa miti duris quufneen barre maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre bara dhufu abdanna takka abdiin murre barumaan gadadoo malee waan agarre ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre yiikkifateen boo'u garuu ijjisaan korre beela jedhu aaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre jireenyan agarre duunees hin dabarre maal kan dur himnaree dubbiin akka lanaa takkaa nun dararre nu waan dhibe addunyaan nun barre beelaa nu daguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunu abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e akka jedhanutti nurra dabarfatee biyya biraa ga'e yaa beela hammeenya yeroon kennisiisu aayyoo hoosifattu dhukkubsataa ciisu daa'ima sii hootu harma afaan hin jiisu ijoollee xixinnoo kan hin jiruun beeyne naman gaddisiisu ajaa'iba lama dubbii nama dhibu yoo hubatee ilaaleef namni qalbii qabu kunoo biyya keenyaa kan mootummaa qabu kan ummanni isaa waa nyaatanii bulu dhabu asuma ollaa keenya biyyi Somaaliyaa kan mootummaa hin qabne kanaan gofteen teenye kan beelofteen beeyne nuyi biyya bishaan meeqa maddu jidduu teenye beelaan daguugamne kadhaadhaan addunyaa hunda waliin geenye kunoo bara sana kana jibbaaf jennee nu yoom irraanfanne sagalee baay'ee gaafa dhaggeeffanne misoomaaf qophaa'aa jennaan dhugaa seene waan qabdan kennadhaa akka lamuun beelofne maqaan saan bareedaa waldaa misoomaati jennaan gagammanne misooma erga jalqabame waggaa meeqaatama eessatu misoomaa biyyoonuma sooma aangoota oomishama siyaasa qarooma ummanni waan nyaatu dhabee beelaan dhuma maal maqaan misoomaa biyyoonuma yooma galaanni gurguddaan biyya keenyaa yaa'u lafaa diddiriiree hadiyyoomee taa'u bishaan jallisanii biyya beela baasuun misoomanii ta'u utuu oomishamee dachiin biyya keenyaa Afrikaadhaan ga'u kunoo gaafas dhugaa seene yoom kanatti beeyne dachii biyya keenyaa nu misoomsuuf jennee silaa maal qabnaa miti si hafte urgufanne miliyoona 100 meeqa ga'eera nuun jennaan baay'eesaa gammanne kunoo eegnee waan misoome dhabne bara dhufaa dabraa beelaan daguugamne horiin misoomaa sun mee eessuma dhaqe jennee yoo gaafannu dubbiin karaa maqe ganda abbaa biddeena bashannansuu dhaqe dhiifamaanaa godhaa diqqoon karaa maqe hawaasni asii farankaa kenna ofii isaatii iyyuu qabu keenyarraa fuudhama maqaa misooma oromiyaatiin oromoo isiin qabnirraa isii gibiriirraa hafte kenna isii gibiriirraa hafte nunni kenne achi deebi'u wanni misoomu bakka biraati kansaa inni ofiitii cirracharra deema inni ofiitii sireedhaan baatee dhukkubsataa isaa mana hospitaalaa geeffata
anaa ija anaa jireenya haaraanatti nimtu isa kana anaa jireenya Keessa amma jiraachaa. jireenya gootiiti malee oduudhaan hin nageenya baadiyyaa takkaa takkitti namni keessatti argeen beekne keessatti hin dhaladhe boolla keessatti ofii kootiifuu yeroo sana keessa wanni nuti qabanne riqicha taane Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo waraanni isa asii kufee fi gara nuti tarkaanfataa jiru riqicha taane gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Kanaaf waan sana biratti waan hawaasa keenya ilaallatu wanni nuti bira dhaabbanne hin jiru ture jechuudha. Yeroo sana. Eebbisaa addunyaa baandii bilisummaa keessa wajjiniin eebbisaa kana wajjumaan jiraan naga. Jireenyuma kana keessa mucaan kun bicuu hin bareeda itti inaaftes ta'uu malaa waltajjii irrattis hin dhaga'amaan amnis hin jaallataanii gitaara taphataa gadi hin taa'u mindaa hin qabnu laa hundi keenya. Guyyaa naa fi eebbisaan immoo wanni addatti ana eebbisaadha biqilaadha Muhammad Shu'eebiiti bulumaaf qofaa adda baana malee irra caalaa wajjin oole. Hamma sadarkaan ijoolleen eebbisaan du'ee eebbisaan ajjeefamuu booda moonni kaan mana hidhaatti guurame sana booda faca'ee warri kaan biyya alaatti guuramutti jechuudha. Eebbisaani guyyaa gaafa boromtumuudhaa duudhaa deemu namatu doolaara 100 ergeef. Ijoolleedhuma keenya tokkotu ergitee fi doolaara 100 isaa erginaani doolaara isaa sharafannee wajjin nyaanne dheenu bira dhufe. Isin bira. Duuf guyyaa tokko dura. Guyyaa tokko dura doolaara isaa maal nama doolaara 100 kiisiina jira jedhe. Maal jennaanii kunoo gurbaa jimmaa sanatu naa ergee jedhe maqaa isaa dhabuun barbaanne. Naa ergee akkanaa maal egaa adhaanaatu immoo birrii 100 of harkaa qaba. Birrii Itoophiyaa. Birrii Itoophiyaa 100 of harkaa qaba. Kanaan doolaarii kennu 10 oollaa nu ga'a. 20 oollaa. 20 gaa maabara guutuu nyaachisee waan inni barbaadu jimaa isaa bitee fi waan akkana danda'a. Ani birrii of harkaan qaba doolaara keenya nu jalaan balleessinii walitti qabna ka. Keenya nu jalaan balleessiniiti maamma qoonxeenni maammadii adhanni sharafin. Maallaqa sharafnaanii hadhaa namni sirkaantanii godhaa yooti sharafte yooti sharafin moo nagaadhaan ta'a nu jalaan balleessinii jedheen. Amma bakka taa'ee wajjiniin dhayinee ijoollee keenya tokko kan amma Ameerikaanii jiran Waashingten DC jiran qacanee jiru wajjiniin oollee galgalaa eebbisaa manatti gaggeessinee nu bulle ganama boromtumuu biqilaan fiigaa dhufee gurbaa ajjeeftettii naan jedhe gurbaa kam mucaaruma kaleessaa sii gale eenyuun akkan eebbisaa bakka kaleessa nama wajjin oolte hadha yerooti dhabdu akkam taataga barbaaduu kaanee jechuudha mammadii wajjinii duukaa dhukaasanii akkanatti nu ari'atanii reefka isaallee akka nuti wanta hin jedhanne. Egaa isa gizee sana haasa'uun barbaachisu gaafa haasofnu dhufa amma sa'aatiin haasofnu hin jirru. Hacaaluun eebbisaarra hayyuudha. Hayyooma keessatti. Si galee? Yeroo uummanni wajjin iyyu keessa jira waan ta'eef immoo eebbisaatu caala. Gaafa inni sun kophaa jirra. Namni inni kaan garanatti bitamaadha, inni kaan gitamaadha, inni kaan akkan. Dubbina iddii qabne haasaa nu qabu. Gaafa eebbisaa an wajjin jira ati wajjin jirta inni xiqqoo wajjin jira namni garaagarummaatu hin ta'in inni kaayyoodhaan Oromoo abaluu jedhamee yookaanis immoo dhaabaan gargar baheetu hin ta'in namni Oromoo namni maqaa dhaabaa adda addaa qabu hundi Hacaaluu wajjin iyyee garaagarummaan kan. Gaafa keenya du'aa keenya namni ol fuudhu hin jiru. Namni ol fuudhu. Gadaa baand jedhee Mallas Zeenaawii yoo intiniin isaa jiraate haquu baatanii fi seenan tadii laltu. Bilisummaa baand maaloo baand jedhee maqaa dadhayeeti bagitaar saayuun beeksaatii iyyata caawwatu noonuun jedhee afaanii baafate maaliif akka inni nuu bahee hin beeyna nuu gaafuma sanayyuu. Si galee achi booddeedha kan inni. Kuni jechi muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawwii kuni osoo eebbisaan hin du'in moo eebbisaan erga. Utuu eebbisaan hin du'in. Sana booda du'e. Beeksaatii iyyata caawwatu noo eega jedhee booddeedha eebbisaan du'in. Chaartarii seenuu dinni warra chaartarii seenuu irraa iyyuu miti. Jennee dinne fincillee jennaani humna furgaatuu wajjin ramadamne humna furgaatuun amma maal akka jedhamu beektaa asitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan warra ammayyaa amma haasa'anu tokko humna darbatamaa moo maal? Humna darbatamaa. Furgaatuu jechuun illee harkaa badee jiru. Darbatamaa jechuun tawarwaarii jechuudha bara. Humna furgooti malee humna furgoo jedhama bara humna furgaatuu jedhama afaan Oromootiin illee yoo jedhan illee namatti tola bara. Maal ta'a yoo afaan isaatiin jedhaniif maal ta'a darbatamaa afaan Amaaraa kami malee hin ta'u nuu qabna. Kanaaf silaas irraa een fedha. Humna furgaatuu kanaa wajjin nam furga'ee ture takka. Kana lola haxxeen nu mudatee ture. Lolli haxxee bakka adda addaatti nu mudatee ture. Achi booddee chaarteriin jabaatee obboleen Coolataas dadaritti dhufanii dabballoota filachiiftu akka filatamu ani immoo dabballeen ture. Umuruma sanaan.
waraqaa eenyummaa kan dabbalummaa anas of hirkaa qaba. Waraqaa eenyummaa kana achumaan dabballee warra dabballee turan jedhamee achi keessaa ba'eeni filachiisuudhaaf eessan dhaqee waaccuun dhaqee Harargee dhiyaa. Waaccuu an dhaqee jennaan ayi humna filachiisuu mucaan kun artistiidha. Akkamittiin gurbaa akkamittiin caalii na dhagahuu diddaa. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa. Warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesuun dibanne gafarsaa gaditti sa'aatti lakkaa'e har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin waliigaltee dhabdu mana gumaalixxaa ilma haa jedheen maal jechuudha hiikaa isaa nama baay'ee rakkata warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e maaliif cufee lafa kaa'e namni yoo gafarsaa ajjeese hin geerara ani yaa ilma abaluu jedheeti geerara akkasiimi. Namni nama ajjeese garuu hin geeraru akka waan sa'a qaleeti. Biluu isaa ba'ate, haaloo isaa baafate, diina isaa ajjeese taanaan hin geeraru keenya. Goota yoo ajjeese qofa geerara malee warra sanatu gaa hin tuffachiise nama akkam jedhe seeti. Warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesu hin dibatu. Namni yoo ajjeese hin dibata qaba. Dibatee geerara. Ajjeesu hin dibanne tuffateetiin. Cufee lafa kaa'eetu warra tuffatamaa sanatu har'a yeroo argate reediyoon si waadee qawween si akaa'e. Warra tuffatamaa gosti kee abbaan kee akaakuun kee dur tuffatee yoo ajjeese illee hin geerarreetu har'a yeroo argate reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin mana gumaalixxaa ilma haa kanaaf jedhe kun hawaasaaf agarru. Dhimma hawaasaa amantii koo na dirqaa akkanaa ta'u. Dhimma hawaasa kooti qaama amantii kootii keessaa tokko dhimma hawaasaa laallachuun. Hawaasni yeroo hawaasa jettu amantiin laallatu. Si galee rakkoon kee rakkoo kooti amantii keetii miti rakkoo namoomaati. Rakkoo saboomaati, rakkoo lafaati, rakkoo lafeeti. Namni ardii kabajaa maqaa ofiitiitiif du'e hin wareegame malee hin du'e hin jedhinaa jedha amantiin Islaamaa. Kabajaa isaa eegsi jechuuf. Namni du'e kabajaa isaa. Kabajaadhaaf qophaatti lola qabda. Waa ofiitiif kabajaa keetiif. Ana akkan hawaasa kootiif yaadu hawaasa kootiif dhimmamu. Si galee nama miidhuu irratti hirmaadheen beekuun miidhamee tan iyye mal. Nama takkaa takkitti nuyi nama miidhuudhaa iyye dhageessittaati. Nuyi miidhamee iyyuu mal. Miidhamanii iyyuuni namooma. Si galee amantiitu kootiyyuu akkan hawaasa kanaaf iyyuu na dirqa. Nama waa'iin koo isa dhibe waa'iin kan kooti jecha isa dhibee jiru maanaa dhibamte jettanii ati. Kanaaf maal godhu sitti fakkaate raayyaan abbaa amantaati jedhe. Abbaan amantaa ergamaan rabbii utuu sirraa hilfal fudul gaafa maslahaa yookaanis immoo furmaanni gaafa qureeshiidhaa godhamu san keessa jiraate har'allee ergamaa ta'e illee har'allee keessa jiraadha jedhanii. Si galeera dubbiin maa ergamaa rabbii biyyan bulchanii bara. Gaafa kan kootii keessa na baasuu sana booddee warri ta'e immoo bulchine sana booddee warri ta'e hin bulchine. Umariin bulchine, Abubakrin bulchine, Umariin bulchine, Usmaaniin bulchine, Aliyyiin bulchine, sana booda hin bulchine, siyaasaa malee bulchanii. Warri waan akkanaa jedhu hawaasa qophaatti baafatanii amantiin addanuu fuudhanii isa kanaan diina keetiin nu jechisiisuuf ani immoo quuqaan isaa quuqaa kooti quuqaan koo quuqaa isaati ittiin beeka. Sababan afaan Oromootiin haasa'e jecha kan koo maaliif biyya quuqamee mi'a asitti mee waan ati gaafii amma durana gaafatte keessaa warri afaan Amaaraa haasa'u galgalaa ganama waa'ii inni mootummaa miidhuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Inni saba ofii ol kaafachuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Koo kun maaliif biyya gubee? Maani rakkoon? Sababan afaan Oromoo ta'e moo sababan Oromoo ta'e? Maani rakkoon? Innoo kan biraa hoo isaanitti mul'atu kan koo barmanuma keessaa natti ka'a bar jalqaba. Suma natti kaa'ama. Sumatuma sana maaliif jetti? Yoon ka'e mammaaksa tokko mammaakee ilaa raayyaa wayii mammaakee. Koo maaliif biyya dhukkubee? Maaliin biyya godhee? Anoo waa namaatti hin buune. Lafa ambaarran dhayine. Magaalaa Finfinnee na gaafate tokko gaaf tokko. Magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee keessatti dhaabbachuun isaa wanti kun galatoomaa wanta isiniin jedhuuf tokko kana bar. Diinummaan yeroo dheeraa hin qabu. Umriin isaan dheeratu. Ilmaan keenyatu waan nuun jetti an diina keeti miti diina kee nan godhatiin. Si galee ani of falmuun maaliif diina keessi godha? Anoo siif hin falma. Anoo siif falme maaf diina keenya taasifattaa tokko lammaffaa immoo yoo ka'e amma abbaan barbaadu dhufee magaalaa Finfinnee kana keessaa dhufee fooqii horatee mana ijaarratee ol kaafate abbaan barbaadu fooqiin Finfinnee kun walgahii waliin waamne namatti ijaarratee yoo ati kaatee garuu mana tokko bitatte hundatti jidiimata maal gadaa diigamaan akka kanaa maal yoo miyyi ofitti deebina maal yoo keenya dhufee eddee barbaade dhufee inni kamiseedhaa dhufee inni qellamii dhufee inni yoo asitti kan isaa tokko ijaarrate maaf jidiimata maali rakkoo garuu rakkoon kana
Isaayyuu immoo hamba caalaa numatu dadhabaan. Ilaa balulaa fooqii ijaarrateedha. Fooqii ijaarrate. Fooqii keetti yookaan mana kan keetti yookaan mana kaarii 200 yooti farankaa keetiin dachee nyaattee dhufteennaati. Wookii akka aksiyoonaatti walirra buufattee yooti buufatte hundee ijji diimata. Biyyi garuu fooqii 1000 ijaarratee lafaa qaba. Kan biyyaatti mul'atu maa hamma yoomitti maa kana maal ba'aan addii kana ta'u maal yoollee gabroomnee jennellee isii kanallee gabroommaa keenyaa shoo baga qabaatte maa amma kana yoo jechuu dadhabdaa kana bakka baay'eedhaan dhagaa isii kana too fooyyofnee uummataa jaarraa 21ffaatti as baane maal fakkaataa gaafiidhaa deebiin isin irraa eegamaa ulfaadhaa kan facaafannee amargu wajjin nagaa walloo argu.